Biyyoonni akka UK, Faransii, Itaalii walumaa gala biyyoonni Awurooppaa koottaati nataaja fudhadha jechuudhaan waan har'an tana pirezidaantiin Ameerikaa guddittii bulchaatiin jiru Tiraambii fuula miidiyaa isaa irratti katabe kan addunyaa guutuu gartee afaan qabachiisaatiin jiru. Mee waa'ee karaa yookiin balbala Hormuzii fi akkasuma odola Kaargii Iraaniif Kaargiin maalinni waa'een hulaan Hormuz addunyaa guutuu gartee yaaddessaatiin jiru. Tiraambii inumayyuu odola Kaargii gartee Ameerikaan to'achuu qabdi, zayita Kaargiidhaaf fudhachuu qabdi jechuudhaan kan inni dubbate. Mee waa'ee lola jiddugala bahaa kana Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti bananiin wal qabatee gaagama gartee addunyaan amma keessa jirtu ka guyyaa 4 jedhamee eegalame ka gartee amman tana ji'a lamatti deemaatiin jiru. Ana Abduu Moobaala Birraahi bagar deebiidhaan gara chaanaala kiyyaa dhuftan isiniin jedha. Lola jiddugala bahaatitti biyya seena qabeetti Iraan kan Ameerikaan gartee yeroo dheeraa gartee bulchitoonni Ameerikaa biroo qoqqobbii adda addaatiin gartee humna isaanii laaffisaatiin akkasitti irraa of qusataniitiin bira dabraatiin turan gaasha Tiraambii iyya cufatee Naatanaahuu waliin eega gartee lolatti seenanii ji'a lammaffaa gartee seenaa jirra jechuudha. Gaaga'amni addunyaa guutuu dubbiin waa'ee gartee Ameerikaa fi Iraanii fi Israa'el qofa osoo hin taane addunyaa guutuu raasee addunyaa guutuu gartee quba tokkoon dhaabaati jira jechuudha. Waa'ee gartee rakkoo gaaga'ama kanaatiin dhufe waa'ee dhabama gartee nadaajaatiin wal qabatee keessattuu addunyaa irraa ka'a biyyoonni gartee hiyyeeyyiin akka biyya teennaa raafama guddaa keessa jirti. Baajaajibaan gabbaatee galuun baay'ee tokko jabaatee jira jechuudha. Itoophiyaa keessatti mootummaanis kanarratti yeroo garagaraatitti gartee ibsa kennaati jira. Keessattuu gartee biyya teennaa amma waa lamaani xaa'oo biyya gartee miskiina jireenyi isii irra guddaan gartee jireenya qotee bulaadhaa tahee zaban kana ka waa'een qotee bulaallee dagatameetiin waa'ee kiroodarii jechuun akka waan Itoophiyaan gartee kiroodarii qofa taateetti leellifamullee biyyi jireenyi isii qonnarratti gartee rarra'eetiin jiraattu xaa'oon kan dhufu gartee biyyoota jiddugala bahaa kanarraa waan ta'eef xaa'oon dhabamuu akkasuma gartee gaazni dhabamuun raafama guddaa keessatti jechuudha biyyi teennaa dhugumatti kun waan nama hunda yaaddessu. Duuba lola akkasitti hulaa nama hundaa ankoo ka'ee gartee biyya miskiina taajira hunda gartee hulaa itti dhadhaheetiin addunyaa guutuu gartee raasaatiin jiru. Ameerikaan gartee durii inumayyuu gartee furmaata gartee addunyaadhaatii fi waan kana godhe addunyaaf gartee furmaata godhuudhaaf kana godhe jechaatiin turte har'an tana Tiraambii waan ganama dubbatee galgala dubbataatiin jiru ibsa ganama baasee galgala kabiraa baasa. Keessattuu mee kanaan wal qabatee waan inni irra dubbateedha kan gartee addunyaa guutuu kofalchiisaatiin jiru. Akkas jechuudhaan katabe fuula miidiyaa isaa irratti biyyoonni akka UK, Faransii, Itaalii walumaa gala gartee biyyoonni Awurooppaa UK fi biyyi UK fakkaatan miseensota neetoo jechuu isaati warra gartee kaleessa Ameerikaa jala hiriiraatiin ture san jechuudha. Warri waliin gartee Iraan haleeluu diddaniitiin amma Gaazaa dhabdaniitiin rakkachaatiin jirtan hunduma keessaniifiyyuu ergaa isinii dhaamuun qaba. Ergaan ani isinii dhaamu carraa lama qabdan. Carraan tokkoffaan Ameerikaan Gaazaa hedduu qabdi. Ameerikaan Gaazaa hedduu waan qabduu fi kotta Ameerikaa irraa bitadhaa. Carraan lammataa duubatti harkifattaniiyyuu gartee yoo duraan nu diddaniiyyuu ammallee taatu isinis kottaatii gartee Iraaniin ka gartee gaggabdeetiin jirtu kottaa ajjeesaatii Gaazaa fudhaa. Isin kana gootan taanaan gartee Ameerikaan isin hin gargaartuu dantaateessanii jedheeti jira. Bulchiinsa Ameerikaa irraa kun dhagahama. Nama Ameerikaa guddittii addunyaa guddaa kana gartee bulchuu irraa taphni ijoollee akkasii ni dhagahama jettanii takkaa yaaddanii ni beektu. Namichi kun har'an tan Ameerikaa akkas godhe jechuudha. Kuni ka addunyaa guututti gartee raajii tahaati jira. Biyyoonni Awurooppaa miseensonni neetoo warri gartee kaleessa Ameerikaadhaaf harka gartee mirgaa taheetiin socho'aatiin ture sunarra lolli nun ilaallatu ammallee gartee ibsa isaanii keessatti itti fufanii jiran jechuudha. Lolli kun ilaallatu lolli kun kennaa miti itti fufanii jiran jechuudha. Humna galaanaa gartee akkas goone Hormuziin bannaa ka akkas goona lakkinaan ilaallatutti jiran jechuudha. Hundi isaanii ibsi isaan baasaatiin jiran jechuudha. Anama maaliin shakka beetanii ati akkuma qoosaateetti fudhu amma fakkeenyaaf tarsiimoo Iraan keessaa tokko fuulaa Hormuzii qaraxaan dabarsaadha jechuun abbaa barbaade gartee qaraxa irraa fudhee ammoo diinota kiyya warra akka gartee Israa'elii fi Ameerikaa ammoo qoqqobbii irra kaa'adha akka isaan gartee fuulaa kana keessan dabalan. Qoqqobbii gartee kaleessa Ameerikaan namarra kaa'atiin turte ka isaan waggaa meeqa gartee akkasitti qoqqobbiidhaan shukkuumaatiin turan sanarra Iraantu kaa'uuf deema jechuudha. Har'a wanni Iraan jette kuni milkaa'ee fi Ameerikaa fi Awurooppaa akka addaan hin qoodne Ameerikaa fi gartee miseensota neetoodhaa gartee akka addaan hin qoodne sodaataatiin jiran akkuma qoosaatitti fudhu ati tarii jechuu kiyya beekika. Ati amma waa'ee Arabaa fi Ameerikaa addaan qooduuf jechuun jiddugala bahaa Dubaayii fi Ameerikaa Saudii fi Ameerikaa jettami. Awurooppaa fi Ameerikaa iyyuu neetoo fi gartee Ameerikaa iyyuu addaan qooduuf deemti Iraan naamani. Maaliifi mee miseensota neetoodhaa gartee kaleessa waloodhaan qoranna waloodhaan misoomna waloodhaan badhaadhina waloodhaan gartee diinara tarkaanfii fudhanna jedhan suni har'an tana nan ilaallatu akkuma Tiraambii UK fi warri UK fakkaatan jedhe kana nun ilaallatu jechaati jiran jechuudha. Kanaafuu gartee ulaan Hormuzillee Awurooppaa kootu dabreeti bakka naati waliigallee jirra nan tuqu sin tuqinidha. Ameerikaa fi Israa'el irra immoo qoqqobbiin kaa'aminaa sodaatu jira jechuudha akkuma qoosaatiin fudhu. Duuba Tiraambisi lola akkasiisan gartee ija qabatee kan itti seene san har'an tana Awurooppaallee akkuma isaatitti gartee ijoollee dhoqqeedhaan taphattu fakkeessuudhaa fi
Koottaati gaaza fuudhaa duraanuu nurraa hafuu keessanii turtan ijee sodaachisaatti jira jechuudha. Dhimmi biraa gartee dhimmi ijoo addunyaadhaa ta'e jechuudha. Ameerikaan odola gartee kaargiidhaa fudhachuu qabdi, zayita san fudhachuu qabdi jecha gartee Tiraambii dhiheenya kana jedheedha. Tiraambii waa'ee gartee amma odola kaargii kanaan ka xiqqasho wal fakkaatu kan isaaf gartee tarii akka salphatti isaaf milkaa'ee biyya gartee Beenzoolaa ta gartee zayita uumamaatiin badhaate san namicha gartee bakka inni rafuu jaartii isaa waliin fuudhanii zayita baanusan gartee haga tokko gartee fudhatee tariitti milkaa'uu danda'a. Amman tana ka Iraan kanatti as dhufe. Zayita uumamaa kanaan jechuudha. Iraan jiddugala bahaa keessaa lammaffaadha. Akkuma addunyaatti illee afuraffaa natti fakkaata. Akka jiddugala bahaatitti Saa'ud Arabiyaatti aansitee lammaffaan isiidha. Wanti kuni parsantii 90 fi wahii zayiti amma jenna kuni bakka kanatti argama. Akkasuma warshaan gaazaa kuusaan gaazaa bakka kanatti argama. Akkasuma fulaa seena qabeessaadha akka Iraanitti inumayyuu gartee yoo Ameerikaa akka Tiraambii jedhu osoo gartee gara kanatti deemuun an akka kiyyatti Iraaniin warruma gartee warra amma Ayatullaa kanaan mormullee warra gartee amma Iraan akkanarraa gartee diigamuu qabdi jedheeti Ameerikaan abdattu kanallee warra Iraaniin waan Iraaniin tokkoomsu jedheeti yaada. Isaanii fi lafa gartee akka uummanni kun beeki warra Shi'aa kun irra guddaa waan aadaa fi waan egeree kana kabajaati jiraatu. Warrummaan Shi'aa kun irra guddaa waa'ee hambaalee seenaa ka jedhamu gartee kan amma addunyaa biyya marara keessattuu ni jiraami waa'ee hambaalee addunyaa jedhamu kana jechuudha. Garuu warri Shi'aa kun hambaalee addunyaa waan jedhamu kana zeekaree waanuma kana gartee faarsee waanuma kana gartee akkasitti dubbate warra jiraatu jechuudha. Duuba lafa hambaa seenaalee Iraan qabdu keessaa isii takka jechuudha bakki kun. Lafa gaazaa qofaa miti, lafa zayitaa qofaa miti, lafa albuudaa qofaa miti. Akkasuma Iraanii fi odolli kaargiidhaa kun akkuma ulaan Hormuuz gartee bakka naggada addunyaa kanaa gartee guutuu wal quunnamsiisu san akkasuma odolli kaargiidhaa kun ammoo iddoo istiraateejii yookiin ammoo gartee balbala waraana Iraan jechuu ni danda'a. Odolli kaargiidhaa gartee ka Tiraambii amma salphamatti kumaandoo gartee akkasii tarii haadaan itti harcaasee Iraaniidhaa fi iddoo murteessaadha iddoo gartee jiraatuu fi jiraachuu dhabaati waan ta'eef jechuudha. Eegumsi humna Iraan gartee kan qilleensaa akka isiin qabdu gartee guddaan tarii yoo masaraa mootummaatitti aanee bakka kanarra jechuudha bakki inni. Odolli kaargiidhaa Iraanii fi dhimma jiraatuu fi jiraachuu dhabaati. Waa'ee akka kiyyattan waa'ee paartii fi maal maaliin natti hin fakkaatu. Innaa kanaafuu Tiraambii ammoo hayyee maaliif kana jedha an akka kiyyatti Tiraambii akka gartee Iraan amma wannummaan Tiraambii gartee akkanatti alba'u kun hundi isaa jechuudha wanni gartee haga inni gahu kiiloo isaa gartee amma akka inni dhoqqee ta'e gartee addunyaa guututti of agarsiisaa jiru kan Ameerikaa guututti uffachiisaa jiru kun hundi isaa akka isaatti sodaachisaadha. Lola karaa kanaan gartee akka isaan mari'anne maal waan jedhudha. Mala gartee lola kana ittiin xumurudha. Even kumaandummaan inni jiddugala bahaatitti bobbaasee jedhamee torban kana guutuu addunyaa kanaaf gartee akkasitti ajandaa ta'e kun iyyuu sodaachisaa jedheetiin fuudha. Iraan yoo itti miidhamte iyyuu hooggantoota akkasii yoo itti dhabde iyyuu biyyi isii gartee akkasitti misaa'ilaa fi bombii gartee Israa'elii fi Ameerikaa irraa itti roobuu yoo gartee daaraa taate iyyuu addunyaan guutuun harka isii akka jiru addunyaan guutuun humna isii harka akka jiru addunyaa guutuutti gartee agarsiifteeti jirti. Ameerikaan addunyaan guutuun abdattu kan jiddugala bahaa ammallee akkam seeta adeemsi gartee Iraan amman tana fakkeenyaaf akkaataan isiin itti deemaatiin jirtu diinagdee irratti biyyoota jiddugala bahaa kana Ameerikaa deeggaruu fi Ameerikaa gartee mormuu qofaa fi miti kan isiin akkana godhaatiin jirtu humna diinagdee Ameerikaa. Tiraambii biyyoota gartee jiddugala bahaa kana akkuma gartee filannoo isaa mo'ateen dhiheenya takka biyyoota jiddugala bahaa kana waliin mallaqa doolaara biiliyoona doolaara tiriiliyoona akkasii Qatar wajji Saa'udii wajji Dubaayii wajji walii galee Tiraambii keessattuu Dubaayiin jiddugala amma Dubaayiin irra guddaa kan isin irratti xiyyeeffatan jechuudha. Tiriiliyoona meeqa kan namichi gartee shayxaanni Dubaayii kun gartee waadaa seeneef jechuudha. Akkasumatti kaampaaniidhaan gurguddaa yeroo har'an tanaa gartee addunyaa kanarratti gartee guddaa jedhameetiin beekamu kan Ameerikaa kana gartee akka Amazon, Google fi AI fi gartee artificial intelligence kana guutuu gartee kan sochoosan kuni akkuma gartee Ameerikaatitti UAE biyya gartee Dubaay tana jiddugala gartee artificial intelligence godhuudhaa fi achi keessatti hojii ijaarsaa gartee eegalaniiti jechuudha kan waliigalteen sun hundi gartee kan mallatteeffame jechuudha. Wantoota kanarratti irra guddaa amma yoo isin ilaaltan jechuudha Iraan qabeenyota kanarratti gartee kan isin barbadeesse qabeenya gartee akkasitti mallaqa doolaara hagasiitiin gartee ijaaramaatiin jiru kunniin hundi isaa gartee ijaarsa kanatti dhaabeeti jira jechuudha. Boodarraa maaltu ta'uudhaaf deema Dubaay na eeguu hin dandeessu ati eegana eeguu hin dandeenye akkamiin gartee mallaqa hangasii gartee sirratti investi godhatu duuba jira. Suudiin si eegu na eeguu hin dandeessu akkamiin gartee sirratti investi godhatu jira. Amma isiin duuba kanarratti maalinni diinagdee Ameerikaadhaa gartee jiddugala bahaatitti babal'ifataatiin jiru humna Ameerikaa ka jiddugala bahaa keessatti gartee akka malee humna isaa jabeeffataatiin jiru laamsheessu akkasuma jara kana addaan muruu akka jarri isaan irraa gartee abdii muratanii akkuma isii kanatti uf danda'aniitiin lakki boodarra maaltu ta'a maree yoo akkanatti deemamee fakkeenyaaf amma lola kana keessatti amma
Amma fakkeenyaaf akka isaan yaadan kana yoo ta'uu fi dhabe maaltu ta'ama? Bar biyyoonni kun Iraanii wajjin waliigaltee uumanii. Haga ammaa deebisaa kennanii gartee mee tokkoon isaanii gartee deebisaan kennan jechuudha. Maaltu ta'ama duuba? Iraanii wajjin waliigaltee uumu. Maal sintuquunan tuqini bakka? Nuti nagaan jiraan atillee nagaan jiraadhutu dhufa. Gaafa lolli kun eegalamu ammoo harka lafa jalaatiin ka dhiibee lola kanatti gartee akka Israa'el itti seentu akka Ameerikaan itti seentu ka dhiibbaa godhaatiin ture namicha shayxaana Dubaay kana faara quba qabaadhu ka. Mee namni haga ammaa kilashii takkachi dhukaasa jira gara Iraanitti. Isin halkanii guyyaa irratti roobsiti jechuudha. Kaambii Ameerikaa guutuu barbadeessitee akkasumatti qabeenya gartee doolaarri meeqa irratti dhangala'e investor kan Ameerikaan achirratti investi godhaatiin jirtu ka gartee waliigaltee abdii tiriliyoona meeqaan gartee gaafa dura akkasitti hiranii fi san hunda karatti dhaabbatee jiraachuu dhaan. Innaa kanaaf diinagdee irratti jechuudha kan isiin xiyyeeffatte. Lolli gartee guyyaa afuriif jedhameetiin gartee eegalamee kan amman tana gartee gara ji'a lamaatti tarkaanfachaatiin jiru addunyaa kana guutuu haala saniin gartee quba tokkoon dhaabeetiin deemaa jira. Isin jechuu barbaadee tan abduu moobaayila biraa hanga qophii biraatii warri deebinutti nagaa naa tura.